maraatu. Maal abbaa kee jettee? Ammayyuu jekkeen banamne moo shira giiftiitti jettee taa'aa jirti? Dhugaa tokko sitti himu? Uumaa waan ati jettu amanuun barbaada. Garuu ilma namaatiif adabbiin guddaa maal akka ta'e beektaa? Jaallatee dhabuu otoo hin taane sababa jaalala sanatti dhabee wallaaluu isaati. keetii akka ciiggaasisaa akkasii keessatti akka hirmaanne sirriitti beekna. Garuu immoo hundumti isaanii sakatta'amaniiru waan ta'eef si sakatta'uun dirqama nutti ta'a. Kanaaf korojoo keenya. Yoona kana sakatta'amaa jirti miti? Maarree yoona sana ofitti amanamummaa guddaadhaan itti laattiin korojoo waan keessa jiru beektu nutu beeka. Garuu keessatti gaafa argitu maal waan jettu sitti fakkaata? Maal jetti? Irrifatti isa booddee qarachuu jalqabdi. Yaaddeettaa ani waan kana waan hin beekuun qabu na amanaa maaloo jettee yeroo isheen garattu. Hin jettu saatii miituu kanatti akkas. Beekaan kuwaaduu anumaan beeku. Ata mana ishee kana kuwachaa turte. Obboleessa ishee rabbitti fuudhe sana isaan kakatti yoon. Maalidha kunidha? Anuun beeku. Akkamittiin beektu? Korojoo kee keessaa miti kan argame? Beekaan kwaaduu waan hin beekuun qabu. Akkamittiin beektu? Kun maalidha? Akkamittiin beektu? Akkamittiin beeku jettaa? Maal akka ta'es akkamitti akka korojoo keessa kaames uumaa waan hin beekuun qabu. Beekaan kwaaduu. Intala isin akka ergamtu waaqaatti ilaalaa turtan kunoo kana ka.
Gaabbii feekeen dudduuba walitti jedhama. Xaxaam tuunaan jettee sadarkaa kanarra geessi sadarkaa ashiishi korojoo ishee keessa kaa'utti moo? Ana takkas godhamu. Yoo mana hojii dhabe. Hojii miseen kanaan dura hojjechaa turtetu ifatti baheef malee. Hiree, suma moo maaltu si dogongorseetu kana yaadde? Dhugaa dubbachuuf siin sadarkaa kanatti si shakkuun baay'ee ulfaataadha. Hiree maaliif? Maaliifii qabu? Hireen akka nuti itti yaadnu, akka nuti itti beeknu sana miti jechuudha. Ajaa'iba! Hiree, kun akkamitti ta'e? Amanuuf iyyuu namatti ulfaata. Akkamitti? Ati moo? Maaloo daraa waaqanaa amanaa? Maal akkan jedhutu bitaa natti gali? Walumaa galatti moo waan kun ana miti? Harkaaf harkatti qabamtee afaan maal qabda haasoftaa? Akkamitti kan koo keessaan argamne jettee mormita? Garuu kun akkamitti ta'uu danda'e? Ati natti himi malee hiriyaan ishee si miti? Yoon hiriyaa ishee ta'e ashiishii baattee akka isheen dhuftu akkamitti hin beekare? Hin beeku. Kunoo ija kee amanuu dadhabde malee harkatti qabameera. Kun ishirratti yaadamee qophaa'edha malee hireen tasumaa kana gochuu hin dandeessu. Amma mimmaan naachaa kee ba'uu dhiisi. Waan garaa keetii hojjettee kaatee ba'uun sitti hin ulfaatu? Hiree, otoo barattoonni kan biraa godhaniiru teenan amanan ture. Kan kee garuu akkamitti amanu? Otoon ija kootiin arguun amanuu dadhabe. Maalidha kun? Otoodhuma maal gootu kana yaadde? Moo waan si ta'eef humaayyuu waan sin goone sitti fakkaateetu? Ijaa si ta'eef jechuun maal jechuudha? Abbaa barbaade yoo ta'e gocha kana godhee attoon adabamirra darbamuu danda'u. Eeyyeen ragaan argameera. Kan inni argame korojoo koo keessattidha. Wanti fokkisaan akkasii korojoo koo keessatti argame. Garuu barattooti kun hundumtuutu argani. Ani fakkeessuus sabuus hin danda'u. Wanti kun ana miti. Takkaa korojoo koo keessatti argame hin beeku. Kanammoo akkasin itti fakkaatee itti fudhachuu dandeessu. Abbaan barbaade korojoo koo keessa kaa'uu danda'a. Anis kan nama tokko keessa kaa'e akka kana maqaa nama sanaa balleessuu nan danda'a. Garuu isa dhugaan isiniin jedha. Kanaan akkasin goone. Gocha badaa kana nama hamaa tokkotu itti yaadee bode. Isa dhugaan isiniin jedha. Antasuma wanta fokkisaa akkasii raawwadhu. Wanta ati jette nus qorqalbii keenya tuqullee ashiishiin kun korojoo kee keessatti argame. Kanaaf immoo seerri seera. Eenyuyyuu seeraa ol miti. Kanaafuu otoo nuttis nutti dhaga'amu murtoo sirratti fudhachuun keenya dirqamata. Kanaaf amma gara waajjiraa deemna. Isin hundumtuu gara teessoo keessanitti dhiibaatti ta'a. Adeemna. Al tokko barsiise. Wanti kun garuu dhuguma ashiishidha? Siin eenyu qorataa si godhe? Dogoggoraa jirtu kaa? Kun soogiddaadha malee ashiishii miti. Soogiddaa? Soogiddaa maaliif? Akkamitti barta? Maal taatan isin yeroo baay'ee ittoon koo gaafa soogidda hin qabaanne ani kanan fayyadama. Game kenni. Gameen baniin kenni. Ishee baraaruuf jettee waan biraa keessa akka hin galle. Gammeen baniin. Gamme. Rakkoo keessa galuu barbaadda taanaan ofii kee danda'eetii rakkoo keessa gali. Amma kana fidi natti kenni. Sababa biraa nan barbaadin. Natti kenni si jechaa jira bara. Gamme. Kunoo soogiddaadha. Urji. Gamme. Maaloo urji?
mucaan kun balleessaa ishee malee adabamurraa atumtillee gargaariin. Dhandhamiiti dhuguma yoo hashiishii ta'e ishee adabdu. Ati barsiisummaa kee caalaa namummaa kee waan dursituuf hin kanas gaafachaa jira. Maaloo dhandhami? Urjii of eegi. Waan kana dhandhami. Ijoolleen kun akka waan harka keessaa qabdutti sis shakkamaa si taasisuu danda'u. Hin dhandhami. Ituu hashiishii ta'e rakkoo keessa si galchuuf maaliif hin dhandhami siin jedha? Kun soogidda dabar dhandhami. Maaloo hireef jedhiiti? Soogidda dabar kun eeyyeen nama dhugaadha soogidda gammiin dhugaasaa jedhe dhandhamii ilaal soogidda dhandhamii. Soogidda eeyyee soogidda. Hiree. Maaliif boos? Soogidda dabar gammachuu kun na boosisa. Bu'uun bareedduu kun. Soogidda jechuun maal jechuudha? Isa nama bachiiftaa ani isa nama wallaalee. Ani kanan jechaa jiru ati eessa deemteetu kuni ta'eera. Maal abbaa kee otoo hojjettu kuni ta'a. Qaba afaan kee achi natti deebistaa sanuu hin saalfanneen kun. Yeroo tokko garuu waan kana amanuu natti ulfaata. Maaltu? Akkasitti seeraan natti haasa'uu keeka. Sigaa eega. Kabajamuun jaallattu natti fakkaata. Akkam jirtu? Isin barbaadeen ture. Maali nagumaani? Maaliif maqaa hiikumti wal dorgommii puuliin qopheessin? Akkam? Yaada gaarii. Eeyyeen yaada gaariidha. Akkamitti siif dhufee maaloo? Jechuun osoo yoomii ta'e aga ammaatti hiriyummaa keenya cimsuudhaaf wanti hin goone hin jiru. Nutis immoo fayyaa isaa guutumaa guutuutti deebisuu baannus maal qaba yoo maqaa isaatti wal dorgommii kana qopheessine jedhee yaadeen ture. Baay'ee gaarii. Idaa yeroo tokko sadarkaa kanatti yaaduu ni dandeessaa jechuudha. Garuu ani kanan jedhu gargaarsa fi yaala tokko malee jijjiiramuun isaa isin hin ajaa'ibu? Gargaarsa tokko malee miti. Jiituun gargaarsaa fi deemtee satiriitti gochaa jirti. Saanuma gargaarsa fayyaa tokko maleedha kan inni fayyaa jiru. Ana garuu na ajaa'ibeera. Wanta ittiin baga fayya jechuun akkamitti fayya jechuu tura salphata. Isallee baga fayya jechuutu salphata. Egaa callisi kaa. Maalitti murtaare? Amma wal dorgommii puulii jettu sana deemiti qopheessi. Wanti si gargaaru yoo jiraate immoo sin gargaara. Tole. Maal abbaa isaatti moora kun hin jedhe? Namoonni jijjiiramuu yoomii argan kun baay'ee mana ajaa'ibu. Anas na ajaa'ibeera. Garuu baga sadarkaa kana ga'e. Mee amma sadhiisiitii obboleettiin kee maalirra jirti? Amma haala gaariirra jirti. Mandaboon haaraan sun ta'eefi?
Wanda boo maali? Jechuun akkamitti barte? Situ fideef moo? Eeyyeen sarpiraayiz yeroo taatu si arguu barbaadeen ittiin himiin jedheen. Nama ajaa'iba. Yeroo manatti galu baay'ee gammaddeen ishee arge. Akkasitti gammaddee yeroo dheeraa booddeen ishee arge. Keessa baate wanda boo sana yoo nu fadhee bulee malee naan jechaa turte. Dhugaa keetti amma kanamu. Eeyyeen guddaa galatoomi. Galatoomi jechuu beektamoo? Waan tafkiinana deemasii waan nan jettuun se'een eegaa ture. Maalumaa fura koon qabu fudhadheera. Wanna baraartiif galatoomi. Homaa miti. Garuu akka soo giddatee akkamitti barte? Aha. Akkamittiin soo giddaaf ashishee adda baasee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf inni sun soo gidda ture. Inni kun immoo ashishiidha. Maal? Kun hin ta'u. Maal gochuuf baattee deemta? Ani namanuu kana. Aha. Maal jechuudha? Maaliin namantu? Gamni. Ashishee galtee? Maal jechuuf? Eeruu mana barnootaaf kan kenneessidha? Jettee ashishii baattee mana barnootaa dhufuu eegaltee? Lakki tasgabbaa'e. Eeruu mana barnootaaf kennamee dhugaa ture. Ashishiin korojoo keessa taa'ee ture. Maal? Akkamitti baruu dandeessi? Sababa xalayaa kanaa ture. Akkamitti kun ta'uu danda'e? Eenyutu korojoo koo keessa ka'a?
Hin beeku garuu akka yaadutti diinota hedduudhaan marfamtee jirti. Kanaafuu of eeggachuu qabdi. Ati garuu soogidda maaliif baattee deemta? Abbaan koo dhiibbaa dhiigaa akka qabu sitti ture miti. Kanaaf hojjettuun keenya gaafa hojiin itti baay'atu ittooma abbaa koof qopheessitee anaaf geessi. Ani immoo laaqana ishee naaf geesse kana soogidda saamsamee fudhadhee deemee ittiin mi'eeffadhee nyaadha. Egaa akka carraa guyyaan kun walirraa bu'e. Guyyaa isaan korojoo keessa shishikaanii fi guyyaan itti soogidda kana qabadhee dhufe. Galatoom adabbii irraa salphinarraas na oolchite. Egaa wal dorgommii gaaffiif deebii sana akka injifattu gochuu baadhus yoo xiqqaate illee kanaan si gargaareera. Yeroo kanatti hirkoo gaarii naaf taateetta. Namni tokko akkan salphadhu barbaade kana godhe. Ati garuu salphinarraa na oolchite. Galatoom. Dhala jechi maalidha? This is tough. Amma yeroon isaarra darbeera. Kenninan ilaala. Lakki. Expired ta'eera. Xalayyaa kana osoo hin ilaalin. Ani kanan jedhu akkamumatti ta'uu danda'e wanti kun. Ani maalan beeka? Akkamittiin beektu simiti kan fuudhee korojoo chi keessa kaa'e. Ani akkuma ati naa kennite nan keessa kaa'e. Yeroo achi keessa keessu ashiishii ture yeroo achi keessa sakatta'anii baasan immoo soogidda ta'e. Moo wanti soogiddaa fi ashiishii gargar baasee hin beeku. Lakki ani akkas hin jenne. Garuu waan ati godhe jettee hundumayyuu godheera. Malee soogiddeessaan fida jetteeti. Kanaafuu namni ashiishii soogiddatti jijjiiree jira jechuudha. Yeroon korojoo ishee keessa kaa'u namni tokko illee kilaasii keessa hin turre. Itti amantaa? Eeyyeen dhibbaan dhibbattan itti amana. Yeroo ati keessu kilaasii keessa namni tokko iyyuu jiru. Tariitii yeroo ati keessu foddaarra namni si ilaaleera ta'uu danda'a. Yookaan immoo yeroo ati keessee baatu ashiishii sana fuudhee soogiddatti kan jijjiiree namni wayii jira jechuudha. Sanas ta'ee kana namni wayii ishii gargaareera. Hundaafuu yeroo dhiyootti irraan qaqqaba. Gaafa sana garuu Hiree waliin hariiroon keessa maalirra geera? Homaa waan fagoo deemne hin qabu. Yeroo meeqan sitti himu? Isa deemiti abbaa barbaade goyyomsi. Ana gurmuu kanaan nan goyyomsitu. Dhugaa kooti. Homaa waan ansi goyyomsi hin qabu. Kanaaf egaa sanbata darbee bakka bashannanaa sanatti funyaan jala olleexxaniin isin kolfaa turtaniif. Sanbata maalii? Waa'ee bakka bashannanaa maalii haasofta? Tolee inni ta'u wiixata galgaloo laayibirariin ture gaafa naan jette eessa turte? Maarree dhugaa kooti laayibirariin ture. Akka laayibirariitti fiilmiin agarsiifamuutti ka'een barreen ture. Fiilmii eebbisiisuuf haadha manaa namaa qabatanii siinimaa deemuun sirriidha. Kaleessa gammeedhaan manaan ba'u jecha si wajjin immoo kunoo kaaffeerra olii gajjoorti. Guyyaa 15 dura wal qabatanii mana kaappilootaarra naanna'an turreessin. Galgala yeroo hundumaa bilbilaan waa'ee jaalalaa wajjin haasoftu. Feesbuukiidhaan, teelegiraamiidhaan namni sun irratti bara jettanii karaa waatsaappii wal shooshilaa ooltu. Natti mikaanan sobee abboo qulqulloof gochuu yaaliin. Osoon beekii walitti dhiyaannee jaalladheeraan. Yeroo meeqa gaabbinee hariiroo keenya addaan kutu akka yaallee beektaa? Hin beektu. Waan hin beekne keessa calluma jettee galtee hin burciin. Isa beekuudhaabaan akka itti jaalallee namaa fudhachaa jirtu beeka. Jettee afaan guuttee jaalladheera naan jettaanan. Jaalladheeraa qofa osoo hin taane inumaayyuu amma du'a lubbuutti hin jaalladha. Garaa kee kutadhu. Amma gaafaan qabdaa dubbatta. Waan sirratti akka ta'u hin barbaanne nama biraa irratti yeroo gootu kun dhiirumaan sitti fakkaate sanuu dhiira taate. Waan si ajaa'ibu isheenis miira gaarii naaf qabdi. Yeroo waliin dabarsii nutti gammadduudha. Maal gadi fiddaga? Si dhukkubaasin lammaffaa akkasitti natti hin dubbatin. Sadarkaa kanarras waliif geenye kottuu kana rukuti. Akkuma barteenaanis na rukuti jedhi ka. Sirumaa kana booddee waa'een jireenya koos hin galchu tolee?
harka fuuni akkam jirtu. Egaa akkanatti fakkaatutti ji'oota 9 darbaniif isinirraa fagaadheen ture. Jechuun ji'oota 9 darbaniif peejii kanattis hin fayyadamne jechuudha. Egaa hordoftoonni koo yoomii maal taatee baddee maaltu si mudate jettanii na iyyaafattanis baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Galatuma isinin jaaladha. Sababni baduu kootii immoo xiqqoo ishii rakkoo fayyaatu na mudatee ture. Kan inni asitti argame waa'eema sababa kanaa isinitti himuuf barbaadeetani. Kanaaf namoonni na beektan na beektu. Warra nan beekneef immoo ani Yoomiin jedhama. Yoomii Abdiisaa. Egaa ani nama carraa jiraachuu lammaffaa argateedha. Seenaan koo kun miira namaa tuquu fi namoota haqaaf jiraatan hunda bira osoo ga'e waan barsiisuu danda'u natti fakkaata. Akka namoota bira naaf qaqqabuuf hundumti keessan iyyuu sheerii godha. Eessarraa akkan eegalu hin beeku. Gabaabumatti ani dhukkuba sammuutiin qabamee ji'oota 9 darbeef nama rakkachaan turedha. Isin viidiyoo kana ilaaltanii? Viidiyoo maali? Maal utaaltee nu gidduu seenta? Kunoo Yoomiin fayya TikTok live seenee haasaa jira. Maal? Kunoo. Egaa hiriyoonni koo har'a akkasitti fayyee narraa bareedee yeroo na argan ajaa'ibsiifachuu danda'u. Garuu immoo ani har'a akkasitti fayyee isin bira akkan dhaabadhu shamarreen aarsaa guddaa kafalte tokko jirti. Kanaaf shamarree sana isin fuulduratti galateeffachuun barbaada. Viidiyoo kana maaliif hojjete? Callismeetu moo ni hordofna? Egaa haalan keessa darbe gabaabsee yeroon isinitti himu akkasitti uffadhee bareedee akka na argitan kanan turre. Waan baay'ee keessa darbeera. Waan baay'ee dabarseera. Akkaataan itti si galateeffachaa jiru dhaga'i. Sirumaa miidiyaa irratti maqaa koo kaasaa jira bara. Si galateeffachaa jiraan bara. Si dhukkuba moo? Mucaan kun karaa kamiin osoo maqaa koo dha'uu baatee natti tola. Tole ammaa dhaggeeffadhu. Bookee wayii. Namummaa keessaa bahee huccuu ciccitaa uffadhee hambaa jimaa qamaa jiraachaa ture. Kan na beeku na cigaa. Hawaasni kaleessa na beeku fuula natti naannessee maraattuu jedhee na waamaa jiraachaa ture. Namni kaleessa fiigee isin hammatee isin dubbisaa ture fuula isinitti naannessuu caala. Wanti nama gaddisiisu, wanti haamilee namaa cabsu hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Har'a wanti sun hunduu darbe. Waaqayyoof galatu nagaa kooti. Namoonni kaleessa na jibbaa, na cigaa turtan waan tokko iyyuu isinitti hin gaddine. Sababni isaas Waaqayyo carraa jiraachuu lammaffaa naa kenneera.
Kanaaf namatti gaddee Waaqayyo gaddisuu hin barbaadu. Kan namoonni naaf godhan caalaa kan Waaqayyo naaf godhetu caala. Hiriyaan koos naaf jiraadhu sin galateeffadha. Garuu shamarree akka kan akkan ta'u na gargaarte si caalchisuu hin danda'u. Isheenis si gargaaraa waan turteef natti mufatta jedhee yaadu. Dhugaan sin jedha. Shamarreen kun addadha. Sin ajaa'ibu akkamitti akka inni si jejjaa jiru dhaga'i. Shamarreen kun laphee adda ta'e Waaqayyoon isheedhaaf kenneera. Akkamitti yoo kadhattan Waaqayyo laphee akkasii namaaf kennuu danda'a? Ani shamarree akkasii dhugaanis ni jedha gaayis. Fiilmii fi kitaaba irratti beeka ture. Garuu har'a qaamaan arguu danda'eera. Dhugumatti waan kana nama kamitti iyyuu ni minnaan jettee turte. Sababni isaa immoo namummaa haqaatiin jiraachuu barbaaddi malee olmaa isheef namoonni akka ishee leellisan hin barbaaddu. Garuu maalan godha hin dandeenye. Waaqayyo yeroo baay'ee hojii isaa nama keessa gooreetu hojjeta jedhama miti. Kanaaf anaanis ishee keessa gooree na fayyiseera. Ishii galateeffachuu dhabuu jechuun cubbuu guddaa hojjechuudha. Maqaa kee dhahee waadaa kee cabsuu kootiif ifama guddaa naaf godhe. Namni qajeelaan dur darbee namoota jedhaniif fakkeenya waan taatuuf ija jabin ani maqaa keedha. Kabajamtoonni hordoftoonni koo mucattiin anaan na gargaarte. Maqaan ishii Hiree jedhama. Hiree jaatanii. Hiree jechuun gugee goofla hin qabne. Dhaphee qulqulluu kan qabdu. Qajeelummaan kan ishee fakkaatu. Nama jaarraa keenya keessatti nuuf kennamteedha. Dhugaanis ni jedha gargaarsa isheerraa kan ka'e kun akkuma na argitan guutummaa guutuutti fayyeera. Waaqaa gaditti ani kan hin nama ta'e sababa isheetiin. Dhugaan siin jedha galatoomi siin jechuun sitti xiqqaate. Garuu immoo galatoomi jechuu caala waan tokko siin jechuu hin danda'u. Waan tokko hin qabu. Ulfaadhu hiree koo. Yeroo hundumaa oolmaan kee siidaa ta'ee onnee koo irratti siif ta'a. Baay'een si galateeffadha. Egaa hordoftoonni koo suur-sagaleewwan kanaan duraan na beektaniin gara keessan dhufuu koo ittan fuufaa. Isinis baay'ee naaf galatooma. Isinin jaaladha. Isinin galateeffadha. Hirees sirriitti naa galateeffadha. Hunduma keessan iyyuu isinin jaaladha. Nagaatti ta'a. Nagaatti. Maal gooteefiiti? Ani maalan beeka? Kireeditii kee fudhattee bara.
wanti kun gurra koo miti. Hiree jedhe miti. Maal gooteeti? Intala raajinaan. Kan keessa la dubbatame ndum amma moo jette yoomii bira geesse? Kun waan xiqqoodha. Isatu callisee akkasumaan arbeesse malee. Xiqqoo isa ta'u guddaa nuti murteessine. Amma waan goote qofa nutti. Tole siin jedhe bareede. Tole jechuu qofaa miti. Maaloo waan dandeessu hundumaan gargaari. Haa ta'u. Garuu mee mucaan kun akka fayyuuf amma kana kan dhimmamnuuf maaliif? Isa ati hin beektu. Osoo sitti beesimuu siif hin galu. Yoomiidhaaf irra namni gadduu danda'u nama kaleessa isa beekuu qofaadha. Anarra yoomiin kaleessa akkas ture eenyummaan isaa akkasii mucaa gaariidha maal jedhe yoon sitti mee hubachuu dhiisuu dandeessa. Garuu maaloo isa gargaari adaraa kee. Amma kana waan wal nu kadhachiisu miti bar. Alagaan goota anaanii hiree waan hin danda'u hundumaa nama hin danda'etti sin gargaara. Ati waan tokko hin dhibbati. Galatoom. Hawaa miti. Amma ka'eeti rafi. Baay'ee galatoom. Jechuun nagaan bule. Beenu nagaan bule. Amma tokkoo fi tokko wanti nani gochuu qabu onnee hiree booji'uudha. Inni kaan sana jalaadha garan kakkabaa. Akka isheen ija gaarummaatiin na ilaaltuuf gurbattii waxaxee kana yaalee fayyisuun irra jiraata. Gaafas amanamummaan isheen narraa qabdu daran dabala.
Ati garuu garaa akkamii qabda? Nama tokkotti ni miniin jedhanii ture. Kanaa kanatti waan xiqqaadha nuun jechaa turte. Sin ajaa'ibu? Kan kee immoo nama ajaa'ibu. Namni mee oolmaa akkamii yoo namaaf ooludha waan akkasii kan namaaf godhu? Akka nufitti qaanamu hin godhina. Kun wanta namni kamiyyuu gochuu danda'udha. Keessumaa immoo yoomiif? Eenyuyyuu kanan godhu. Ati laphee addaa qabda. Ani garuu shakkeen ture. Maal shakkite? Sii ta'a jedhee miti garuu akkamitti mucaan kun yaala tokko malee fayyuu danda'a jedhee gaaffii natti uumaa ture. Edaasitu tapha kana duuba dhaabbatee taphachaa ture. Inni biraa immoo mucaa wayii waan jiituun deemtee tiriitti isa gochaa jirtuuf jedhee maal nutti himaa ture. Eenyutu akkas jedhe? Amma akka yaada keetti hin himne miti. Akkam goote kana goote maaloo? Waaqayyo osoo namoota akka hireenuuf baay'isee akkam gaarii ture. Sila addunyaan kun akkamitti akka isheen nagaa argattu. Argitanii? Mucaa kana ashiishitu korojoo keessatti argame jennee dhabnee ollee bar. Kanumaa heeruu sobaatiin namicha abaaramaa sana. Sana booda siif bilbilee beekaa? Maal abbaa sanaaf bilbila? Aniyyuu qullaan isa dhaaba jedheetti bilbilee bilbila narraa kaasuu dide. Maal kolfituu? Dhugaa kooti bar. Mucaa laphee qulqulluu edataafiyyuu yakki tokko ittiin irraan argamne. Ofiifis yakkee nus cubbuu keessaan baane keessatti nu galchee oole. Hin qaanoftanii jedha sanuu. Hin qaanofneen isa caalu jiraa? Hoolaan kun. Maa inni har'a maaltu argame fuulli kee hunduu ifaa dhoo? Har'a maal akka ta'e hin argine moo yoomiin bakka isaatti deebi'ee isa argine bar. Akkasitti gammaddee si arguu kootti baay'ee gammadeera. Siifis isaafis hunduma keenyaaf gammadeera. Baga milkoof. Dhugaa baay'een si galateeffadha. Hiree dhiisi malee ormana gootee na galateeffattaa? Beekan maal naan jedha seeti. Maal siin jedha? Yeroo badii balleessituu dhiifama gaafachuu qabdaa. Yeroo waan tokko siif godhamu immoo galateeffachuu qabdaa naan jedha. Kanaafiyyuu akkanaan dhorkine. Waaqa gaditti yoomiin akka fayyuu kan godhisidha. Kana mootoon sitti immoo baadhiyyuu atiyyuu beekta. Beekaan malee nama na bira dhaabbatu nan argadha jedhee yaadeen beeku. Har'a garuu siin argadheen jira. Kanaafuu teessoo korraa kee galatoomsin jechuun barbaada. Tole fudhadheera. As lapheen kee salphaa miti. Lapheen ittiin waan gaarii yaadde kun haa eebbifamu. Oolmaa kee dhabeen. Amiin amiin. Yoomiidhaan nama tokkotti himin jennaan har'a laayivii irra ba'ee maqaa koo waamee nan qaanessu seeta. Mii bakka isaa buusiitii ilaalime. Otoo namni oolmaa amma kanaa siif ooliyaati. Maqaa isaa waamteen galateeffattu? Tole kan isaa ta'u. Hordoftoota koo isinis naa galateeffadhaa jechuun maal jechuudha mee? Maal? Hordoftoota isaatiin naa galateeffadhaa ilaali? Kanan gargaariisaadha malee hordoftoota isaa miti bara. Akkamitti akkas jedha? Turii nan argamti. Beekattaan seenaa mana bira dhaabbatu. Bingo! Akkasi doktor. Kana malee maalan barbaadan? Yeroon barbaadu hundumaatti bakka barbaadu hundumaatti nama na bira dhaabbatu naan jetti. Salphaan si bira dhaabbadhaa.
Galata isaa malee bakki kun sababa keetti duwwaa ta'e. Turin nan argadha. Aha, amma yoo akka artiitti jirta moo? Ati dhiisisa waliin nan xumura. Maaliif namni na galateeffate jedhanii na qabaa na gadhiisaa jechuun jira moo? Galata hirii bakki kun bilisa ta'e. Waan goote dhaga'ee baay'ee na ajaa'ibe. Yoomiin garuu sin ajaa'ibu? Fayyuunsaa moo? Innillee hunda keenya ajaa'ibe. Kan fayyuusaa qofa miti kan nama ajaa'ibu. Kan biraa maaltu nama ajaa'ibari? Sababa durbaaf maraatee sababa durbaatiin fayyuusaati malee. Isallee yaanneen ture. Iddoowwan faarmaasii tokko tokkotti yoo ilaalteetta ta'e loogoo isaanii irra mallattoo bofaatu jira. Kana jechuun argitee jirra dawaan hundumtuu kan hojjetamu summii irraati. Ati immoo tapha beekumsa barbaadu nan gaafatiin. Maal yaadaa ture siiti? Osoo hireen hin jirtu ta'e yoona yoomiin muka kanaaf seenessa yookiin walaloo dubbisaaf ture. Hiisi jira. Kanatti illee hin qosamu. Fayyeera miti. Osoo ammas dhukkubsataa jira ta'e haa ta'u. Amma kanatti yoo qobsine rakkoo maal qaba? Jirra. Hireen garuu nama ajaa'ibdu. Hireen uumama addaati. Baay'ee namatti tolti. Laphee amma kana namatti dhiyaatu qabaachuun ishee kennaa waaqaati. Kana immoo argaa jirta miti? Jedhi kanarras ga'a. Maaltu? Hiree akka nama beekutti dhaadheessite bara. Ana ammoo yeroo akkasitti taasiftu natti hin tolu. Dudduuba isaa waan ta'etu jira. Bakki kun utuu afaan qabaatee hireedhaan galatoomii jedha ture. Sitti hin fakkaatu? Kun waan adda maalii ture? Dooktarii waan beektuuf kana goote. Nuti immoo kana gochuu wallaallee miti. Dooktarii beeknu waan hin qabneef malee. Dhiifama giifti. Utuun hin beekin reesi biratti jechi. Anaaf yoo jette maaliif mataa kee irratti baatattee hin deemtu? Moo siifis dooktarii siif haasofsiisaa jirti? Ati ofirratti hin balri malee silas maraattee itti bara. Maaloo giifti yoon si rakkisuu dhaabatte naaf haasofsiisuu dandeessaa akka isheen naaf gaafattu. Maal jedhee akkasi galateeffadhu hin beeku. Hin beektu taanaan dhiisi qaba. Hin qoosiin. Giiftii namalli isheen mana keessatti agarsiisaa jirtu tumsitti mee amanuuf namatti ulfaata. Sababni immoo galatoomii dhugaa. Homaa miti. Mana hunduma kanayyuu salphisiitti ilaali tole. Ati nama guddaadha dhugaa. Umuriidhaan jechuu keeti? Kana narratti argitee har'a immoo jaarsanaan jechuu barbaadde? Nakki akkas jechuu koo miti. Naaf gala qoosaafan jedhe. Malee akkasittiin adda kunneen qoosnu taanaan haati waltajjii galateeffannaa keetti fufta bara. Maal abbaa koo godhu? Hojii kamiyyuu hojjechuu hin dandeenye. Hojii tokko nan hojjedha yoo hin jedhe dhufteen harkaa fuuti. Sireen hafe yoo hin jedhe qodaan miicee yoo hin jedhe waan kamiyyuu dhufteen harkaa fuuti. Ani waan raajin arge giiftii akkas taatee argee hin beeku. Akkas jechuun humna isheetti taphachaa jirtaa jechuudha. Akkasuma jedha. Ilaa amalli gaariin ishee mana keessatti argisiiftu sirriidha. Garuu immoo karaa barnootaa rakkoon tokko jira. Inni immoo yeroo natti fudhachuu danda'a. Yeroo xiqqoo ishee naa obsi. Rakkoon qabu siif hin obsa. Wanti guddaan jijjiiramaa arguu qooti. Giiftiin qofti naaf haa jijjiiramtu malee rakkoo tokkoyyuu qabu. Waan hundaafuu giiftii xiqqoo amala ishee yoo naa sirreessitee waan barbaadde siin godhaasa jettan dagate. Kanaafuu maal yaaddee waan kamiyyuu siif hin godhu. Oolmaa keetiif maal akkasiif godhuu barbaadde? Dooktar, waan hin danda'u taanaan dhugaadha waan barbaadde si gochuun hin danda'a. Amma yoo naatti laaqana wala feeraa turre miti. Maaliif gara darbaataatti hin jijjiiru? Jechuun rakkoo qabaa? Yoon dogoggora dhiifama. Maal hodhisi dooktar? Waan kanatti garuu xiqqoon ariifanna? Sarakkisuu barbaadee miti. Garuu immoo itti yaadu. Ilaa dhiifama. Wantan giiftiidhaaf godhu kana garuu akka oolmaatti akka lakkooftee yaadda. Wanti tokko waan wal qabatu hin qabu ishee kana faana. Ati nama jabaa fi hubataadha. Waan yoomiif gootes dhageera.
Eenyu sitti mi'aan? Barattoota hundatu odeessa bar. Isa dhiisi. Hireen na kadhattee jennaan hin godhe kana. Maarree kadhaa hiriyeeti yoomii walfalmii kootiin immoo giiftii wallaanteetta. Kanatti kan carroome immoo nama muraasa qofadha. Erga jettee tole galatoo. Tole giifti. Akkam? Maal barbaadde? Nageenyi koo akkasii addeessee hin dhufne fedha. Eeyyee sirrii jette. Waa barbaadeen dhufe. Ashiishii. Maal? Maaltu sirrifachiise? Ashiishiin jedhe bara. Si biraan dhabamu. Ashiishiin maal na biraa hojjeta? Moo waan biraa waan jechuu barbaaddeetu jira? Yeroo darbe gaa ashiishiin dhufeera jedhamee daree guutummaan akka inni sakattaame sirriitti bareechitee beekta. Ana faana maaltu walitti fidare? Inumayyuu daree keessan keessatti argame hin jedhamne? Isin siin jedha bara. Takka kan daree keenya dhuftee hin beekne. Guyyaa sana daree keenya keessa turte. Isumayyuu balbala irratti natti dhuftee immoo waan jettu wallaaltee jechaa na bira dabarte. Takka ture korojoo hiree keessatti ashiishiin argame. Kun waan tasa ta'e sitti fakkaata? Maaliif akkan dhufee barsiisti meera? Waan yeroo darbe miira tuffiitiin nattaasoftee fi gadaantummaan akka dhaga'amu gooteef dhiifama na gaafachuu dhufte. Akkas taanaan maarree ammas akkuma sanatti nattaasaa jirta. Moo bor dhuftee dhiifama na gaafachuudhaaf. Maal jechuu barbaadde? Maaliif kallattii hin dubbattu? Jiitu maaliif akka ta'e hin beeku. Garuu korojoo hiree keessa ashiishii sana kan kaa'e natti fakkaata. Keessi kosa keessatti natti maa jiru. Laphee soobaan tujaarii fi sammuu jibbaan guutamee qabda. Maal barbaadeen kana godha? Ashiishiin argame kan jedhame soogiddan jedhamne? Ashiishiin keessa kaa'e moo soogiddaree? Dhugaa dubbachuuf isan beeku. Yeroo itti kan hin qulqulleeffadhu ta'a. Otoo hin beekin hin folfoliin kaa. Waan ati jettu kanan beeku. Maaliin maal taate? Maaliif himte? Hin dandeenye kaa. Waadaa naaf galtee turte. Erga yoomiitii kaasteetii kanatti waadaa kee eeguu dadhabde. Sammuun koo filannoo lama naaf kennee ture. Inni tokkoffaan waadaa galtee eegdee jiruu kee guutuu akka oolmaan sirra jiruutti sitti dhaga'amaa jiraachuu naan jedhee ture. Inni lammaffaan immoo waadaa kee diigdee bilisummaadhaan jiraachuu naan jedhee ture. Anis isa lammataan filadhe. Ani akka itti na galateeffattu barbaadeen kan si gargaaraa ture. Natti mikaa. Akka itti fuula namaa dura dhaabbattee maqaa koo dhooftuuf jedhanii kan si gargaare. Mee natti miti osoo bakka koo taate maal goota turte? Natti mikaa. Kara deemaa hundaaf muka mammaaksaa taate ilaalaa mucaa ishee dhiiraaf jettee maraatte jedhamte namni hundi osoo quba sitti qabe achi booda tasa namni tokko dhufe hidhaa fi ceephoo keessa jirtu keessaa osoo si baase hin callifta? Waan ofii keetiif gochuu hin dandeenye maaliif namaan godhi jetta? Kanaafuu eenyu akkana yaalchise abbaan barbaadetti himuu hin dhiisu. Osoo akkas akka ta'u barbaadde Dr. Eebbaa amansiisuudhaaf amma kana dhamaata turte? Addunyaa namni waan hin gooneef leellootti barbaadu keessatti waan ati gooteef osoo si galateeffadhe maal rakkoo qaba? Natti himi. Ani bar rakkoo qaba siin jedhee miti. Garuu immoo kanan siin jedhe. Ani bar kan si galateeffadhe akka namni gaarummaa kanarraa baratuuf jedheetani bare akka ati leellifamuun barbaanne beeka. Garuu argite namni tokko waan gaarii gochuudhaaf dhiibbaa tokko barbaada. Kan akka kee daawwaa dhalootaa ta'uudhaaf uumaman immoo dhiibbaa tokko malee lubbuu du'aaf kaadhimamti jireenya laatu. Yoomi. Oh. Akkas taatee si arguuf baay'ee gammadeera. Galatoom. Homaa miti.